Labsii lakka 255 muraa 2016 kutaa 4 keewwata 24 akkaataa komiin itti dhiyaatu. Keewwata 24 keewwata xiqqaa tokko murtii kaffaltii itti fayyadama lafa baadiyyaa fi gibira galii hojii qonnaa kenname irratti qaamni komii qabu kamiyyuu guyyaa murtiin isaa dhaqqabe irraa eegalee guyyaa 21 keessatti koree komii akkaataa labsii kana keewwata 21tiin hundaa'etti oliyyannoo dhiyeeffachuu mirga ni qaba. Keewwata 24 keewwata xiqqaa 2 oliyyannoon qaama komii dhiyeeffatu dhagahamuu kan danda'u kaffaltii itti lafa baadiyyaa fi gibira galii hojii qonnaa akka kaffalamu murtaa'e keessaa kan komii qabu irratti parsantii 50 biirichatti yoo kaffale qofa ta'a. Keewwata 24 keewwata xiqqaa 3 namni oliyyannoo gaafatu kamiyyuu ragaawwan kaffaltiin keewwata kana keewwata xiqqaa 2 irratti ibsan kaffalamuu isaa mirkaneessan oliyyannoo isaa wajjin walqabsiisee barreessaa koreetiif dhiyeessuu qaba. Guyyaan barreessaan koree oliyyannoo sana fuudhe kunis akka guyyaa oliyyannoon itti dhiyaatetti lakkaawwama. Keewwata 25 dirqama ibsa kennuu fi ragaalee dhiyeessuu. Oliyyannoo yookiin oliyyanni kaffaltii itti fayyadama lafa baadiyyaa fi gibirri galii hojii qonnaa yoomiyyuu dhiyaatu jalqaba irratti oliyyataan sababa kaffaltii itti fayyadama lafa baadiyyaa fi gibira galii hojii qonnaa irratti murtaa'e morme ittaansuun caasaan biirichaa komiin irratti dhiyaate haala kaffaltii itti fayyadama lafa baadiyyaa yookiin gibirri galii hojii qonnaa itti murtaa'e ibsuu fi ragaalee barbaachisaa ta'an dhiyeessuuf dirqama ni qaba.